Snifa baay'atu Dr. Abbii Miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii obboleettiin keessan baay'ee nagaa kodaas illee nagaa akkasatan abdifamti waaqayyo bira akkam jirtu obboloota ko nagaa keessanii guyyaa irraa kana waa tokkoon qabadde si dhufee duree tokko sinii qabaddee dhufee jechuudha. Mee Snifan qoodaa waan inni social media kanarraa argee na gammachiisee isinillee akka irraa barattaniifanii mee osoo gara yaada kiyyaatti dhufiniin duratti obboloonni na gargaaraa jirtan subscribe naa gochaa akkasumas subscribe like comment naa gochaa ta'u digatanii eebbifamaadha eebbiftaa jechuun jaaladha. Subscribe gochuun keessan like gochuun keessan immoo akkuma itti fedhe haa ta'u warri maatiin antines subscribe godhaa maatiin haa ta'u warri maatiin haa ta'u miseensa keessatti immoo like naa godhaa viidiyoo kiyya walaa jajjabeessu jechuun jaaladha. Mee gara yaada kiyyaatti darbaa dureen kiyya har'aa iccitii gaa'ela keessaa jedha. Iccitii gaa'ela keessaa. Mee gaa'ela keessaa iccitii akkamiitu jira? Barnoota kana saniifan qooda. Wikiyaafis waan irraa baradheen qabachaa. Iccitii tokkoffaan akkana jedha. Namni ati itti heerumtu fuutu hundinuu dadhabina qaba. Waaqayyo qofatu dadhabaa hin qabu. Kanaafuu dadhabina hiriyaa gaa'elaa kee irratti yoo xiyyeeffatte humna isaa keessaa waan gaarii argachuu hin dandeessu. Iccitii lammaffaa hundinuu seenaa dukkanaa qaba. Namni ergamaa miti. Gaafa fuudhu yookiin heerumuu barbaadu seenaa nama darbee keessaa qottee rakkoo jireenya keessaa baasuu dhiise. Wantoonni dur darbanis waan hammaa fi kan gara fuula duraa irratti xiyyeeffadhu. Iccitii sadaffaa gaa'ela hundi qormaata mataa isaa qaba. Gaa'elli hundi qormaata mataa isaa qaba. Gaa'elli gaariin hundi qormaata ibidda bobaa mataa isaa keessa darbee jira. Saalalli dhugaa yeroo qormaataa ni mirkaneessita. Gaa'ela keessaniif falma. Yeroo rakkinaatti hiriyaa gaa'elaa kee bira turuuf murtoo godhuun gaariidhaaf hamaadhaaf irbuu yaadadhu. Dhukkuba keessattis fayyaa gaariif hamaan darbuu yaadadhu. Akkasumas dhukkuba keessattis fayyuus yaadadhu. Iccitii arfaffaa gaa'elli hundi sadarkaa milkaa'ina addaa qaba. Gaa'ela kee nama biroo wajjin wal hin madaalin gonkumaa wal qixa ta'uu hin dandeessu. Gaariin fagoo gaariin duubatti hafa. Dhiphina gaa'elaa irraa of eeggadhu. Obsa cimsitee hojjedhu. Yeroo darbaa deemus abjuu gaa'elaa kee dhugoomsu. Iccitii shanaffaa fuudhuu fi heerumuu jechuun waraana ibsuudha. Yeroo heerumtu diina gaa'elaa irratti waraana labsuu qabda. Diinonni gaa'elaa tokkoon tokkoon wallaalummaa, kadhannaa dhabuu, dhiifama gochuu dhiisuu, dhiibbaa qaamaa sadaffaan ciniinsuu, mataa jabina, jaalala dhabuu, garaa jabina, dhiibamummaa, kabaja dhabuu, hattuu, naannoo gaa'ela keessa eeguuf qabsiisuu qophii ta'a. Gaa'ela keessatti wantoonni rakkina namatti fidan iccitiin jechuudha. Namni tokko gaafa wal lolee dhiifama walii gachuu dhiisuudhaa fi akkasumas mataa jabaatanii jaalala keessatti mataa jabaasuun hin barbaachisu jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa gara namaa dhufanii namni hir'ina hin qabne hin jiru. Dhugaa dubbachuuf barreeffama kana baay'ee irraa hubadhe. Namni hir'ina hin qabne hin jiru. Hir'ina kan hin qabne tokkollee lafa kanarra hin jiru. Waaqayyoon hoo ta'e malee namni dubartiis ta'e dhiiras ta'e hir'uudha. Kanaaf hir'ina walii sana ilaalanii hir'ina waliitiin wal miidhuun barbaachisaa miti jechuu barbaada asirratti. Iccitii jaaffaan immoo akkana jedha.
gaa'illi mudoo hin qabne hin jiru. Gaa'illi qophaan hin jiru. Gaa'illi hojii cimaadha. Guyyaa guyyaan irratti hojjechuuf tola waltummaa of kenne. Gaa'ila akka konkolaataa suphee sirriitii fi tajaajila sirrii barbaaduti. Yoo kun hin godhamne bakka tokkotti ni caccaba. Abbaan qabeenyaa balaa yookiin haala fayyaa qabeessa hin taane tokko saaxila. Gaa'ila keenyaaf of eeggannoo godhuu qabna. Iccitii 7ffaa. Waaqayyo nama guutuu ati hawwitu siif kennuu hin danda'u. Nama barbaaddu sana akka bochuuf jecha nama sana bifa meeshaa caalchistee siif kenna. Kunis kan argamuu danda'u kadhannaa jaalala qofaan. Dhugaa baay'ee namatti tola. Dhugaa dubbachuuf gaa'illi kan milkanaa'us ta'e kan gara fuulduraa itti bareeda namaaf ta'u inni tokkoffaan Waaqayyo wajjin jechuudha. Maaliif jennee kan gaa'ila uume Waaqayyodha. Waaqayyo dura osoo waa tokko uumiin nama waan akkasii uume deebi'ee garuu maal uume deebi'eetu gaa'ila kan uume isa waan ta'eef gaa'ila uume. Barbaachisaan gaa'ila keessatti inni tokkoffaan Waaqayyodha. Waaqayyo sodaachuun immoo dirqamadha. Namni tokko Waaqayyo hin sodaatu yoo ta'e bakka namas hin sodaatu. Maaliif yoo jenne nama gaafa miidhee boru maalan ta'a Waaqayyo sodaachuun jedhamsuun kana jechuudha. Nama gaafa miidhe boru maaltu natti dhufa. Namni kun Waaqni maal na godha jedhee Waaqayyoon sodaachuun tokkoffaadha jechuudha. Kanaaf namni hirrina hin qabu hin jennu. Namni hirrina qaba. Walumaa galattu hirrina walii shaffananii hirrina walii guutanii gaa'ila keessatti wajjin jiraachuun barbaachisaadha jechuudha. Anillee asirratti waa'ee gaa'ilaa beekee isin barsiisa yookaan waa'ee gaa'ilaa beekee isin gorsa jechuu kiyyaaf miti. Garuu barreeffamni kun waan toleef sooshaal miidiyaa irraa waan argeefan isiniif qoode jechuudha. Kanaaf dhalli namaa dhiiras ta'ee dubartiis ta'ee yoo ilaalle namni yoomaayyuu hirrina hin qabu jechuudha. Hirrina hin qabu hin jennu hirrina hin qabu jechuudha. Namni gonkumayyuu guutuu miti. Namni lama kan walitti dabalamuu fi odoo fakkeenyaaf guutuu ta'e namni tokko walitti hin dabalamu jechuudha. Gaafa lama ta'anii walitti dabalaman guutuu ta'uu jechuudha. Maaliif dubbi sagalee Waaqayyoo lama tokko ta'urraa lama ta'uu wayyaa jedha. Maaliif jennee namni yaadni nama tokkumaan gaggeeffama gaafa immoo yaadni nama lamaa walitti dhufee yaada gaarii uume akkasittiin tokko ta'urra lama ta'uu wayyaa jedha sagalee Waaqayyoo. Gaafa lama taane hin cima jechuudha. Namni gaafa lama ta'e hin cimaa yaada isaa karoora isaa kaayyoo isaa gaafa walitti fide ta'a jechuudha. Kanaaf walumaa galattuu Waaqayyoon nama iccitii gaa'ilaa beekee gaa'ila keenya qabatu nuuf haa godhu. Warri gaa'ila keessa jirtanis warri gaa'ila ganaa itti adeemtanis gaa'ila gaarii gaa'ila bareedaa saniif haa godhu. Dhugaa dubbachuuf lafa kana irratti namni tokko kan itti gammadu tokko gaa'iladha. Lammaffaa immoo waan hojjetee argatetti kan namni gammadu jechuudha. Waaqayyo gooftaan gaa'ila gaarii nuuf haa godhu. Namni bara kana keessa dhugaa dubbachuuf nama si jaalatu baay'ee argatta. Haa ta'u malee garuu nama siif amanamu nama gaa'ilaaf siif ta'u kan argatu carraa jechuudha. Parsentii 100 keessaa parsentii 25 yoo ta'e hin beeku. Kanaaf Waaqayyo gooftanii gaa'ila nagaa, gaa'ila gaarii, gaa'ila gammachuu nuuf haa godhu, obsa nuuf haa kennu gaa'ila keessatti. Dhiiras ta'ee dubartiis ta'ee jechuudha. Namni gaa'ila gaarii hin hawwine hin jiru. Dhugaa gaa'ila gaarii namni hin hawwine hin jiru. Maaliif lafa kana irratti lafa dhagaa dhufaniin boodatti jireenya gaarii namni hawwu hin jiru. Garuu jireenya gaarii kan namaaf kennu filannoo toluudha jechuudha. Gaafa filannoo tolte jireenya gaarii jiraatta. Tokko jettee gaafa jalqabdu filannoo toluu fi Waaqayyoon kadhachuu fi Waaqayyootti jiraachuu akka dubbii sagalee Waaqayyootti waan feete yoo dhabde garuu akka dubbii sagalee Waaqayyootti gaafa jiraatte gammachuu qabda jechuudha. Gammachuu mataa keetii kennite jiru Waaqayyo gammachuu siif kenne jechuudha. Kanaaf
Egaa asirratti nama uffalchaan waa'ee gaallaa beekeessiin gorsuu fi miti wanti kun waan tole isin qoodufanii kanaaf eebbifamaadha. Egaa waan biraatti walitti deemnutti waaqessinaa eebbisuu nagaa naa ta'a.